Itiyoo Teleekoom bara baajataa 2017tti galii isaa waliigalaa birrii biliyoona 163 gahuuf karoorfachuu beeksise. Baay'ina maamiltoota isaa miliyoona 83 gahuufis karoorfatee jira. Konfaa Baayisaa gabaasa dabalataa qaba. Itiyoo Teleekoom bara baajataa 2017tti galii isaa waliigalaa birrii biliyoona 163 gahuu karoorfatee hojjechaa jiraachuu beeksise. Hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruun karoora kaampaanichaa bara baajataa 2017 ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Kaampaanichi bara baajataa 2017tti tajaajiloota haaraa qabatee kan dhiyaatu yoo ta'u, hojii dinagdee dijitaalaa milkeessuuf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa jiras jedhameera. Bara baajataa 2017tti magaalota tajaajila neetworkii 4G fayyadamoo hin taane 500tti akkasumas magaalota 15 keessatti ammoo tajaajila neetworkii 5G qaqqabamaa taasisuufis hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. በዚህ በጀት ዓመት 500 ከዚህ ቀደም የ4G አገልግሎት ያላገኙ ከተሞች የ4G አገልግሎት እንዲያገኙ ይሆናል ማለት ነው። በረባጀታ ጀልቀብኒ ከነ ኬሰ መጋሎተ ተጃጅለ ኔትወርኪ 4G ሂን አርገነ አካ አርገተን ኒ ሆጀና ከንከናንዱራ ረትዮ ደበሌ ኡዊስኒ ተጃጅለ ኔትወርኪ ኬኛ ደረኒ ደበላ ከነመሌስ መጋሎተ ተጃጅለ ኔትወርኪ 5G ሂን አርገነ ኩዳሸን ተጃጅለ ኔትወርኪ 5G አካ አርገተን ከሮርፈኔ ሆጀቻ ጅራ ኢትዮ ቴሌኮም በረባጀታ 2017tti ገሊሳ ወሊገላ ብሪ ቢሊዮና 163 ጡቃቶርባን ገው karoorfamus eerameera. Baay'ina maamiltootaas miliyoona 83 gahuuf akkasumas maamiltoota teeleebirrii miliyoona 55tti guddisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu hojii raawwachiiftuu olaantuu Fireewoot Taammiruun kaasaniiru. ያጠናቀቅነው በጀት ዓመት እንደምታስታውሱት ደንበኞቻችንን ቁጥር 78 ሚሊዮን አድርሰን ነው ያጠናቀቅነው። በረባጀታ ጥሙረሜ ባይኒ ማሚልቶታ ኬኛ ሚሊዮና 78ን ቀቀብሲስኔራ በረባጀታ ኤገሌ ካነቲሞ ሚሊዮና 83 ቀቀብሲሱፍ ከሮርሲኔራ በረባጀታ 2017tti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa dijitaalaaf doolaara biliyoona 1 ol ramadu eeranii ijaarsa bu'uura misoomaa teleekoomii fi dijitaalaa irratti xiyyeeffannoo addaan ni hojjetamas jedhaniiru. ማስፋፊያዎች ለማድረግ ከ1 ቢሊዮን በላይ ኢመለ ዲጂታል ኢትዮጵያ ሚልኬሱፍ bu'uuraalee tajaajila neetworkii diriirsuuf hojjechaa jira. Bu'uuraalee misoomaa kanneen diriirsuuf babal'isuuf doolaara Ameerikaa biliyoona 1 ol ramadneerra. Itiyoo Teleekoom bara baajataa xumurametti galii birrii biliyoona 93.7 argachuunsaa ni yaadatama. Dhugaa arguu danda'an, dhugaa baruu danda'an, dhugaa beekuu danda'an, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa, sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qaba. Kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Itoophiyaanii hariiroo dippiloomaasii qajeeltuu gaanfa Afrikaa bu'uura taasisee dagaagsuu kan barbaaddu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoon hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa ilaalchise ibsa torbee kennaniiru. Badhaasoo Hayilee. Ministeerri dhimma alaa ibsa torbaanii miidiyaaleedhaaf kenneera. Dubbii himaan ministeerichaa ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoon dhimmoota 3 irratti xiyyeeffachuudhaan ibsa kennaniiru. Yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Itoophiyaan yeroo 79ffaadhaaf hirmaachaa turuu kan himan ambaasaadar Nabiyaat bara kana fulbaana 14 kaasee yaa'ii magaalaa Niiwuorkitti geggeeffamu irratti Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa eegsifachuudhaaf hirmaatti jedhan. ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞቿን ለማስጠበቅ yaa'ii kanarratti Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa eegsifachuuf qophii gahaa taasifteetti. Faayidaan yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuu inni guddaan bakka tokkotti biyyoonni hedduun waan hirmaataniif dhimmoota hedduu irratti mari'achuuf fayyada. Itoophiyaan faayidaa ardii Afrikaa eegsisuufis yaa'icha irratti hirmaannaa cimaa taasifti. Yaa'ichaan cinaatti marii ministeerota BRICS irratti hirmaachuun gahee Itoophiyaa sirriitti kan ibsitu ta'a.
Itoophiyaan biyyoota ollaa faana nagaadhaan jiraachuu barbaaddii kan jedhan Ambaasaddar Nabiyaat Itoophiyaan biyyoonni gaanfa Afrikaa bu'uuraalee misoomaa fi diinagdeedhaan walitti hidhamiinsa akka qabaataniif hojjechaa jirtis jedhan. የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ቅድሚያ ለጎረቤት ሀገራት ይሰጣል። የኛ እድገት ከጎረቤቶቻችን ጋር በሰላም Imaammanni alaa Itoophiyaa dursa biyyoota ollaaf kan kennu yoo ta'u, guddinni Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin karaa nagaa fi sirrii ta'een akka deemudha. Nageenyi biyyoota ollaa akka eegamuuf Itoophiyaan hirmaannaa cimaa taasifti. Keessattuu qaxanichatti bu'uuraaleen misoomaa akka babal'atuu fi walitti hidhaminsi dinagdee akka jiraatu hojiilee hojjechaa jirti. Ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee bakka buutota gaanfa Afrikaa waliin mariin taasisaa turanis milkaa'aa ta'uu himan. ከተለያዩ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኞች ጋር ውይይቶች አካሂደዋል። Ministeerri dhimma alaa Ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee bakka buutota Afrikaa waliin mari'ataniiru. Ergama gamtaa Awurooppaa, Ameerikaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi bakka buutota paarlaamaa Faransaay waliin mariin taasifameera. Marii kanaanis Itoophiyaan gaanfa Afrikaaf murteessituu ta'uun ibsameera. Dippiloomaasii diinagdee cimsuuf hojiileen biyya keessatti fooyya'insa diinagdee irratti hojjetamaa jiran fakkeenya ta'uu kan jedhan Ambaasaddar Nabiyaat dippiloomaasii turizimiitiin maqaan gaarii Itoophiyaa ittiin ijaaramaa jira jedhan. ሀገራችን አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን እያስተዋወቀች ነው። Itoophiyaan iddoowwan hawwataa turizimii haaraa hedduu qopheessaa jirti. Kunis madda galii ta'uun cinaatti maqaa gaarii Itoophiyaa ittiin ijaaruun danda'ameera. Dippiloomaasii lammiileetiinis hojiileen hedduu hojjetamaa turuu eeranii sochiin seeraan alaa lammiileen biyyoota gara Maayinamaarii fi Taayilaanditti taasisan akka dhaabbatuufis ciminaan hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru.